Ashama harkafuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube Adameen Dasamrii bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya ta'uun irraa maddite isin haadha qabdu isiniin jecha wallahi har'as deebi'ee dhufee jira annagaa qaba alhamdulillahi rabbil alamin garuu annagaa qabaadhee namni biraa nagaa yoo dhabu an hirriba gaarii rafee namni biraa hirriba yoo dhabu nagaa qaba jechuun ni ulfaata hundaafuu gara kallattii waan har'a dubbachuuf dhufeetiin deemutti dura namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan YouTube channel kiyya subscribe gochuudhaan viidiyoodhaan arma dura dalaguu fi amma booda dalaguu bifa salphaa ta'een argachuu ni dandeettu. Namoonni subscribe naaf gootan ulfaadhaa galatooma. Namoonni biraatis kan YouTube kanaaf haarawaa taatan dhuftanii family kiyya ta'uu ni dandeettanii. Kallattiimaan karaa guyyaa har'aa maaliif dhufe ka jedhutti yoo dabarsu yoon taru wallahi har'a fuula Facebook irratti waan baay'ee garaa nama nyaatu tokko argee. Manguddoo haadha Teenna taatu haadha Teennaa miti namoota tokko tokkoof akka hoo kenna nama ta'uu danda'anidha. Nama umriin isaanii achi fagaate mee viidiyoo isaanii kana Laala maal jedhan laata maal dubbataa jiran wajjuma caqafannaa. Dhoqqee kana maa kanatti dhoqqee kana manaa baata deessin nama umriin as ga'e. Ani kun liqaan abbaa na qabde. Liqaan abbaa isin irra jira? Ana kuufummaati. Waan saniifi. Ishi naa wakka. Amboo fee deddeemu jedhu. Ishi. Achii bahe jedhu. Hoole. Naa wakka. Amballee hin beeku sila masgida kana itti salaatee naa dubbadhaa jedha. Ishi naa wakka. Amballee hin beeku. Ishi. Akkas deema. Ishi. Waa dhageetti. Naa wakka. Amma eessarraa dhuftan? Amma hedduma harbaa sana bule. Ishi gandi dayyu. Dayyu haraafu. Maaliin dhuftan motoraan dhuftan makiinaan dhuftan? Miiluma kiyya kana. Ana kuufummaati gadaan. Miiluma kiyya kana. Allahu akbar. Lafaa gana fagaattu. Akkasitti. Ishi. Amma deemsi kiyya kana. Waa dhageettee sila masgida kana sila namannu dubbattan har'asi. مرحبا ان شاء الله مالك من دبن سنيف على جره لما كيسني كان تويوتو رفني اجر نتي وما تكره كنت كنجرو مسجد اما صلاه اندو غنجي انا اندو وين سبب ركوب امر في جان كنافي مسجد صلاه نافي اييه اما حواس مسجد اولي جرا غرتي كربي ملينا مسان كوبان قبني اييه كلين سغبا اوكي كون امريكا جرا اوكي كون غرتي Okay ya jama'a haati Teennatuni manguddoon Teennatuni waan isaan jedhaa jiran arguutti jirtanii wallahi waan baay'ee garaa nama nyaataati usuu manguddoon tuni haadha Teenna taate hoo jedhanii ilaaluun dirqama ta'a. Anaa fi ati biyya ambaa irratti akka barbaanne uffannee akka barbaanne taanee waan barbaanne nyaannee waan barbaanne goonee waan silaa dirqii nutti hin ta'in fakkeenyaaf wantoota akka haraaraas haa ta'u wantoota akka jimaa qabamuus haa ta'u wanta silaa ilma namaatiif jireenya isaatiin alatti akka dabalataatti fayyadamu waa meeqa fayyadamna waa meeqa goona garuu manguddoon Teennatuni maal jedhan wallahi waan sammuu nama tuqaati waan baay'ee namatti dhaga'amaati liqii ambaatu hirriba na dhorgee jedhan liqii ambaata kanarra jira liqii ambaata na kafaluudhaaf deemsa konkolaataan sa'a meeqa deemu luk obboleessa kiyya mee ilaali wallahi deemsa kana hunda deemtee manguddoon Teennatuni rakkoo naannoo anaafsi haqa namaa hirriba nu dhorguu dhiisiti haqa namaa nyaatuudhaaf jarjarraa jechuudha. Keessatti of ilaaluu qabda. Manguddoon tuni umrii kanaan haqni namaa hirriba dhorgee haqa namaa ofirraa kafaluuf deemti. So kun akkuma jirutti ta'ee manguddoo tana dhageenyaan xiqqoo waa'een keenya kuni mataa keessa na yaade. Nuti ijoolleen Oromoo nuti shabaabni Oromoo maal dalagaa jirraa maal keessa jirraa uummata keenyaafoo bu'aa maaliif buusaa jirra ka jedhu uf gaafadhe. Uf madaalee ufii kiyyaaf addunyaa kanatti erga dhufirra maaliin dalagee an addunyaa tanaaf maal buusee ka jedhu ufii kiyyaa uf gaafadhe jechuudha. So yeroo waan addunyaa tanaaf buusee uf gaafadhu wallahi addunyaa kanarratti ba'aa ta'uu kiyyaan uf beekee jechuudha. Uummata biraa fudhadhu. Uummata Abashaa fudhadhu. Maabara qaban. Maabaruma waan akkanaa kana qarqaa. Nuti maabara qabnaa. Ya azaawuntoች ማህበር ከጀሉ ቀበል ኢሳን haadholee umriin isaanii dadhabe rakkoo kabaasu
maabara akkasii qaban. Anaaf si maabara qabna yaa obboleessoo. Anaaf si haadholee teenna tarakkatan rakkoo baafna jennee guyyaa takka mari'annee beekna. Manguddoon tun deemsa karaa meeqaa deemaniitiin dhufan. Dhufanii immoo masjiida fuuldura dhaabataa turan. Nama masjiida salaatu kadhachuudhaaf gaafatuudhaaf liqii tana narraa kafalaa. Waa kadhatanii sadaqaa kadhatanii liqii namaa ofirraa kafaluudhaaf. Yaa obboleessu yaa obboleettii keessattis uf laaluun dirqama. Hay'i namaa hagam akka hirriba nama dhorgitu. Hay'i namaa hagam akka hirriba nama dhorgitu. Nuhoo hagam takka abbaa fi haadha keenya quba qabna warri biyya ambaa jiru kun. Dhugamatti haadhatee yoom gadi qabdee gaafattee beektaa? Nagaa gaafatte malee waan isiin keessa jirtu haala jireenya isii hoo gaafattee beektaa? Haati yoo jireenya akkanaa kana keessa jiraatte hoo maalitti quba qabda? Meeqan kamii kenna dhugaa rabbi dubbatuudhaaf nu keessaa nama meeqa ka haadha ofiitiif osoo hin bilbilin baatii 3 baatii 4 baatii 6 ture. Haadha si deette haadha na deette keessatti ilaalimee habibi dubbitan. Meeqan kamii nuti hoo maalirra jirra? Nuti hoo maaliif maabara akka uummanni dhaabatu san dhaabnee namoota akkanatti rakkatan kana cinaa hin dhaabban. Manguddoon tuni masjiida waa argadhaaf deemsa karaa hagana dheeratu kana deemanii miilan adeemanii konkolaatanii miti fardaanii miti waa yaabbataniiti miti yaabbiin ala miilan. Manguddoon tun deemanii bakka masjiidaa kana gahan. Yeroo bakka masjiidaa gahanitti immoo sababa dhibee haarawaa addunyaatti dhufe kanaaf masjiidni rabbii cufaa itti ta'e. Laala yaa obboleessu. Osoo har'a anaaf si maabara wayii dhaabnee silaa manguddoon tun akkanatti hin dararaman. Maabara san wajji kontaaktii godhanii maabara sanitti rakkoo ofii himatanii bifa salphaa ta'een rakkoo ofii furatanii jechuudha. Ammas wanni isin dhaamu yaa ilmaan Oromoo. Silaa maabara hin qabnu. Silaa wal dhageettii hin qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Nuti siyaasaadhaan qamadamne rakkoon uummata keenya lafarraa xaragaa jira. Yaaddoon haadholee keenya abboolee keenya lafarraa xaraguutti jira. Waa hundi wal bira oofuun ni danda'ama. Siyaasaa fi waan biraatis wal bira oofuun ni danda'ama. Garuu nuti karaa tokko qofa qabannee manguddoota akkanaa kana irraanfannee waan isaan keessa jiran dagannee cinqii hagana ga'u baadhatanii manguddoon tun sa'aatii teettee rabbii ofiititti ibaadaa rabbiif ibaadaa godhaa taa'uu qabdutti deemsa hagana fagaatu deemanii kadhaadhaaf umrii galgalaa tana umrii silaa taa'aniitiin ibaadaa godhuu qaban kana rakkoon olii gad oofaa jechuudha. Waa meeqa godhaa jirra nuti dhugaa rabbii dubbatuudhaaf namni waan uffatu dhabee dararamaa nuti waa meeqa godhaa jirra. Waan silaa nurraa hin eeggamne waa meeqa godhaa jirra. An uf yaade an namatti quba qabuun dura ufii kiyyaa of madaala. Ufii kiyyaa of madaale akka addunyaa kanarratti ba'aa ta'een of beeki. Addunyaa tanaaf bu'aa yoon buusin addunyaa kanarratti ilmi namaa ba'aa ta'uu dirqama fudhatuu qabda kana. Yoo si liqimsamuu diddes bishaan itti dhuydee liqimsuu qabdaa jechuudha. Sababa qabnaa bara. Sababa gara addunyaa kanatti dhufneef qabnaa bara. Waan tokko addunyaa kanaaf buusuu qabnaa bara. Nuti eessa jirra ilmaan Oromoo? Shabaabni Oromoo eessa jirra? Ni ilaalaa shabaabban uummata biraa. Yaa asaawuntochi maabar jedhee dhaabbatanii alaayyii miti digaa fi osoo alaayyuun argate Itoophiyaa keessatti ijoolleen dhaabbatteetiin maabara dhaabanii sumuun shilingiin osoo walitti darban mallaqa kuufatanii uummata qarqaaraa jiran. Nuti biyya ambaatti irratti waa meeqa godhaa jirra? Waan silaa dirqii nutti hin ta'in. Waan silaa yoo waan san dhabne hin duune. Quufa keessa tarree waa meeqa keessa seenaa jirra nuti. Rakkoon garuu biyya akkanatti akka qorsootitti akka jira uummata. Manguddoo umrii tanaan silaa taa'uu qaban. Ammas viidiyoo irratti dhageettanii jirtanii naannawa isaanii eessaa akka dhufan viidiyoo irratti dubbatanii jiranii namoonni naannoo sanitti dhiyeenya qabdan. Namoonni manguddoo tana beeytan bilbila isaanii gara seentan seenaati nuu fuudha. Silaa naannoo isaanii himanii jiranii bakka irraa dhufan himanii jiranii bifa salphaa ta'een isin beekuu hin dandeettan. Naannoon isaan himan suni ani haarawa dhageenyu. Maqama biyya akkasiitu haarawa dhageenyu. So namoonni naannoo sanitti dhiyaattan waan biraa dadhabdan. Bilbila isaaniitii fi ganda isaanii tolcha addaan nuu baasati nutti asimaati nuti biyyatti akka ta'uu fi qabuu fi
maal uummanni akka godhuu qabu uummata waan biraa dadhabnu uummata irdaataa ni gaafannaaf. Waan biraa dadhabnu akkaawuntiin biyyatti banamee fi manguddoo san maaliif birrii 10 hin taane uummanni akka qarqaaramu godhuu ni danda'ama.